Yeroon isaa yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan EPRDF aangoo biyyattii qabachuun mootummaa hundeessuu irratti argamudha. Filannoo biyyaalessaa bara 1987 erga gaggeeffamee waggaa tokko booda bara 1988tti gaggeessitoota sirna sana lafa qabsiisuu danda'aniif beekumsa irratti hundaa'anii uummata tajaajiluu danda'an gahoomsuuf leenjii hubannoo uumuu kennuun dirqama ture. Kanaaf immoo bakki leenjiin itti kennamu barbaachisaa ta'ee argame. Bara 1983 dargiin akka kufeen mootummaan ce'umsaa yeroo hundaa'u mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhu yeroo jalqabaaf jechuudha. Inni waggaa 150 dura Oromoon sirna gadaatiin naannoo isaa ofiisaa of bulchachaa jiru ture akka jirutti ta'e erga modern stateetiin hundaa'ee booda mootummaa naannoo Oromiyaa kan jedhamu hundaa'ee muuxannoon qabu waan ta'eef yeroo sana qaama mootummaa kan ture paartiin isaa jennu mootummaan yeroo sana dhimma kan akkamiin hoogganna kan jedhu humna keenya cimsachuu qabna, leenji'uu qabna, hooggansa naannootii kaasee hanga aanaatti Oromiyaa haaraa ijaaramu kana beekumsa irratti hundoofnee hoogganna jechuutiin dhugaa dubbachuu fi murtoo seena qabeessa jechuudha. Ka'umsi hundeeffama mana leenjii dabballoota kaleessaa fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa har'aa magaalaa Walisoo mana nama dhuunfaa kireeffachuun gaggeessitoota muraasa leenjisuun hojii eegale. Jalqabni isaa gidduu gala leenjii jedhamee bara 1988 mootummaa naannoo Oromiyaatiin jalqaba magaalaa Walisoo irratti isa booda immoo gara magaalaa Baatuutti kan dhufeen hundaa'e jechuudha. Waggaa 4 booda bara 1992tti immoo teessoo isaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuutti jijjiiruun gara Inistituutii leenjii hooggansa Oromiyaa jedhamuun hanga 1997tti namoota hedduu leenjisiisuu danda'eera. Kaadiroonni adda addaa achitti leenji'anii jijjiirama guddaa argachuu gaafa jalqabu haaluma wal fakkaatuun siviil sarbaantiinis leenjii argachuu qaba kan jedhuun amma immoo bara 1992 Inistituutii leenjii hooggansa Oromiyaa jedhamee garuu achi keessatti ergamni isaa maalitti dabalame hooggansa leenjisuu akkasumas paabilik sarbaantii leenjisuu kan jedhu ergama isaa godhatee ammas ofitti fudhatee jechuudha. Bara 1997tti immoo kolleejjii paabilik sarvisii Oromiyaa jedhamuun sadarkaa kolleejjiitti ol guddatee sagantaalee barnoota levelii dippiloomaa fi digiriin barnoota fagoo fi torbaniin magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kennaa ture. Sagantaa idileen ammoo kaampaasii muummichaa magaalaa Baatuu keessatti kennuu eegale. Bara 2008tti ammoo barnoota digirii lammaffaa muummee garagaraan kennuu eegale. Naannoo kana riiformiidhaan jijjiiruudhaaf leenjii barnoota gorsa akkasumas hooggansa jijjiiramaa lafa qabsiisuudhaaf institushiniin of danda'e nu barbaachisa karaa jedhuun akka mootummaatti itti amanamee kan hundaa'e. Harki caalaan hooggansis siviil sarbaantiin Oromiyaa keessa jiru dippiloomatii gadi kan qabu waan ta'eef 12 warra fixantutti caala waan ta'eef isa kana gara kolleejjiitti guddisnee siviil sarbaantii keenyas hooggansa keenyas barnootaan akka of danda'u goona jechuutiin bara 1997 immoo Public Service College of Oromiyaa maqaan kun biraandii baay'ee beekamaadha. Piiskoo jedhamee beekamu jechuudha. So yeroo sana immoo maal ergama maal ofitti dabalatee barnoota ofitti dabalatee jechuudha. Akkuma kolleejjii kamiyyuu kaarkulamii bocee sadarkaa dippiloomaatti sadarkaa digirii jalqabaatti leenjisuu akka danda'uu fi dambiidhaan akkuma kolleejjii kamiyyuu hundaa'ee jechuudha. Dhawaatuma yeroon jijjiiramaa deemu fedhii fi dandeettiin dhala namaas dabalaa deema. Fedhiin paabilik sarbaantii fi hooggantoota mootummaa fi dhaabbilee garaagaraa sadarkaa barnoota isaanii fooyyeffachuuf qaban dabaluun hundeeffama Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaaf sababa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaas fedhii hojjettoonni mootummaa barnoota isaaniin of fooyyessuuf qaban hubachuun bara 2009tti labsii lakkoofsa 190 muraa 2009 Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa of danda'ee akka hundeeffamu ta'e. Akka addunyaatti yeroodhaan jijjiiramni adda addaatu dhufa. Rakkoo hawaas dinagdee naannoo kanaa cimsuudhaaf hiikuudhaaf akkasumas immoo naannoon kun maqaadhaan naannoo haa ta'u malee bal'inni isaa baay'inni uummataa biyya tokko jechuudha sanaa olis. Kanaaf yuunivarsiitiin hin barbaachisa karaa jedhuun gara yuunivarsiitii akka guddatu ta'e jechuudha. 2009 immoo namoonni keenya digirii jalqabaatiin dippiloomaatiin siviil sarbaantiinis hooggansis baay'ee barateera. Amma Oromiyaan dimaandii kan godhu sadarkaa maastarsiitii fi PhD'tti. Tokko kan lammaffaa imaammatoonni gorsoonni riiformiin adda addaallee sadarkaa guddaatti xiinxalamuutu irra jiraata kan jedhuun
Kanammoo ergama kanaan dura kennamee fi bifa harka caaluun akka bahuu danda'uuf istaatasiisaa gara yuunivarsiitiitti yoo guddate ulaagaa akka biyyaattis akka addunyaattis guuta waan ta'eef gara yuunivarsiitiitti haa guddatu jedhee mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2009 yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa jedhee. Yuunivarsiitiin kun akka biyyaattis ta'ee akka gaanfa Afrikaatti yuunivarsiitii naannoo isa jalqabaati. Ergamni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa yeroodhaa yerootti fooyya'aa fi jijjiiramaa har'a ergamoota gurguddoo 4 qabatee hojjetaa jira. Tokkoffaan humna raawwachiisummaa siviil sarvaantii mootummaa naannoo Oromiyaa cimsuudha. Ammas lammaffaa humna raawwachiisummaa hooggansa Oromiyaa cimsuudha. Sadaffaa dhaabbilee misooma Oromiyaa yookaan institutional transformation kan jennu. Arfaffaa immoo mootummaa duwwaatu misooma Oromiyaa hojjeta miti mootummaa kan ta'an illee Oromiyaa keessatti kan hojjetan dhaabbilee misoomaa adda addaa jiru waan ta'eef isaaniif illee humna isaanii cimsuu kan jedhu ergama gurguddaa arfan kana mootummaan itti kenneeti yuunivarsiitii taasisee jechuudha. Ergamoota kanneen galmaan gahuuf humna raawwachiisummaa hojjettoota mootummaa leenjiin cimsuu, qorannoo gochaa rakkoo hawaasaa furan gaggeessuu fi gorsa kennuun cinatti baruu barsiisuu sagantaa garagaraan barsiisuu irratti argama. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa egaa gaggeessitoota qajeelchuu akkasumas tajaajiltoota gahoomsuudhaaf dhaabbileewwan garagaraa kanneen immoo tiraansfoorm gochuudhaaf yookiin ceesisuudhaaf Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dhaabbata barnootaa olaanaa dhaabbateedha yookiin ijaarrateedha. As keessatti tajaajila garagaraati kan kennamu. Public servantii hooggansaa fi dhaabbilee Oromiyaa keessa jiran ga'oomsuudha hojiin kenna. Barnootaan haa taatu, leenjiidhaan haa taatu jara ga'oomsuudha mul'anni kenna. Capacity building kana eenyuuf kenna? Hooggansaaf kenna. Akkasumas hojjettoota yookaan public servantiif kenna jechuudha. Lammaffaa qorannoo fi gorsa jechuudha. Qorannoon keenya qorannoo hayyoonni callisanii dhimma kana yoon qoradhe waan haaraa argadhaa, saayinsii haaraa argadhaa homa kan jedhu tun ta'in dhimma kana yoon qoradhe soluushinii yookaan furmaata rakkoo hawaasummaa Oromiyaa keessaa nan hiika jedheeti qorannoon keenya applied research. Baruu barsiisuu bifa lamaan kan ilaallu. Tokko akkuma yuunivarsiitii kamiyyuu istaandaardii biyyoolessaa istaandaardii addunyaa guutuutu irra jiraata. Tokko istaandaardiidhaan gaafa ilaallu. Garuu immoo lammaffaa irratti adda kan isa taasisu biizines maneejmentii tiyoorii isaa duwwaatu hin ta'in piraaktikaalii qabatamaan rakkoo Oromiyaa hiikuu danda'u kaarkulamii down to the earth haala qabatama Oromiyaa xiyyeeffannoo keessa galchi barsiisnaa jechuudha. Ergama yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa qabatee hojjetaa jiru kana galmaan gahuuf caaseffamni yuunivarsiitii murteessaadha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa caaseffama garaagaraa wiirtuu tokko jalatti hoogganuun hojjetaa jira. Taana pirezidantii dhimmoota akaadaamiksii jalatti kolleejiiwwan garaagaraa jiru. Kolleejiiwwan kanneen achiin bulchina jechaadha. Post giraajuweetiin illee barnoota digirii lammaffaa fi sadaffaa illee akkuma information isaa qabdu. Digirii tokkoffaa qabna, regulaaris torbees kan galgalaas qabna, digirii lammaffaas qabna. Bara kanatti immoo digirii sadaffaa sagantaa lamaan eegallee jirra. Kuni dhimmoota akaadaamiksii jalatti kan hoogganamu ta'a jechaadha. Dhimmoota bulchiinsaaf misoomaa jalatti daayirektoreetii ja'a jira. Daayirektoreetii inni tokko bulchiinsa humna namaati. Inni biraa daayirektoreetii tajaajila waliigalaati. Daayirektoreetiin sadaffaan tajaajila faasilitiiti. Faasilitii dhimma leenjii ilaallatuun leenjiidhaaf haala mijataa uumuu, kutaawwan mijeessuu, lafa bultii mijeessuu, nyaata, dhugaatii, rifreshmentii kanneen kan qopheessu daayirektoreetii faasilitiiti. Arfaffaan daayirektoreetii maxxansaati. Walumaa galatti kan ittiin bulchinu daayirektoreetii bulchiinsa humna namaati. Walumaa galatti naannoo instituuta torbaa qabna jechuudha. Kolleejjii gara 4 qabna. Iskuulii 2 qabna.
keessumaatti instituutionni baay'een isaanii Adaamaa instituutii 2 qabna, 3 qabna, Finfinnee arfan tokko qabna. So Finfinnee irratti instituutii jajjabaadha kan qabnu ganaa humna namaatiin guutaa jirra malee caasaa keenya baay'ee irra deebinee hojjenneerra jechuudha bifa Oromiyaa deeggaruu dandeenyuun. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yeroo yeroon ergama isaa fooyyessaa ga'umsa dandeettii raawwachiisummaa hooggantoota paabilik sarvaantii fi dhaabbilee mootummaa cimsuuf hojjetaa jira. Leenjii gorsaa fi qorannoo gochaa gaggeessuunis sektoroota mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa waliin hojjetaa jira. Kanaanis hanga ammaatti namoota 300,000 fi 50,000 ol ta'an leenjisuun milkaa'inaan imalaa jira. Siviil sarvaantii fi hooggansa walumatti leenjii gaggabaabaa yoo ilaalle hanga yoonaatti naannoo 300,000 fi 50,000 oltu leenjii waan kana yuunivarsiitii kanaan fudhateera jechuudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa leenjii kennuun muuxannoo guddaa qaba. Hojjettoota mootummaa, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa garaagaraaf leenjii gorsaa fi qorannoo fedhii mootummaa fi dhaabbilee irratti hundaa'e gaggeessa. Rakkoowwan sektoroota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru qorachuun kanneen leenjii barbaadaniif leenjiidhaan kanneen rifoormii barbaadaniif immoo adda baasanii mootummaadhaaf dhiyeessu. Hojiiwwan gama kanaan hojjetamaniin jijjiirama hawaas dinagdee biyyaa amma mul'atu keessatti qooda isaanii gumaachaniiru. Kutaan leenjii kenna standardii isaa kan eeggate fakkeenyaaf faasilitii fudhachuudhaaf akkuma daayirektoreetii tokkootti kutaan leenjii kenna teessumni sadarkaa isaa eeggate qulqullinni sadarkaa isaa eeggate teeknooloojii silaa fayyadamuu dandeenyu hunda fayyadamneeti smart screenidha kan fayyadamnu kutaa leenjii kenna keessatti intarneetiin ga'aatu kutaawwan hundarratti tamsa'ee jira. Laaboraatoorii kanaan dura xiqqoo hanqina kan qabnu ture kompiitaroota ga'aa laaboraatoorii irraa hin qabnu ture. Bara kanatti garuu laaboraatoorii 6 ture gara 9tti ol guddisne namni leenjiidhaaf dhufu daayireektilii sooftiweerii mataa ofii qabate keessattuu amma wantoonni dhaabbileen akka baankii fa'aa sooftiweerii mataa ofii qabatanii gaafa dhufan kompiitara kana danda'u humna guddaa qabu laaboraatooriidhaan gurmeessinee tajaajila fakkeenya ta'u karra mooraa irraa jalqabnee hamma leenjii keessa turanii lafa ciisichaa qulqulluu ta'u mijeessinee fi namoota as buluu barbaadaniif as bulchinee tajaajila akkasii kennina. Kanaaf guyyaarraa guyyatti dabalaa deemaa jira. Barnoota face to face jennuun yookiin immoo kutaatti gallee qofa osoo hin taane e-learning karaa jedhuun teeknooloojiidhaan fayyadamuudhaan namni iddoo jirutti barsiisan biyya alaa bakka jirutti biyya kana keessatti naannoo kana keessatti akka barsiisuu danda'u karaa e-library yookiin e-learning gama kanaan hojjetamaati jira. Akkasumas hariiroo walitti dhufeenya hojii yuunivarsiitoota adda addaa wajjin ammas karoorri qabamee kan hojjetamaa jirutu jira jechuudha. Even MOU yookiin immoo sananni walii galtee hariiroo hojii uumamaati jira. Kanaaf bal'inaan keessattuu dandeettii raawwachiisummaa cimsuudhaan leenjiidhaan qorannoo fi qo'annoo gadi fageenyaan gaggeessuudhaan rakkoo hawaas dinagdee naannoo kana keessa jiru hiikuudhaaf karoora bal'aatu qabamee hojjetamaati jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa leenjii kennuun cinatti damee barnootaa digirii jalqabaa hanga digirii sadaffaa kennuu irratti argamu. Digirii jalqabaan sagantaalee 12, digirii lammaffaan sagantaalee 7 fi digirii sadaffaan sagantaalee 2 barsiisuu irratti argamu. Sagantaalee kanneen idilee galgalaa fi torbaniin barsiisaa kan jiran yoo ta'u kanneen mootummaadhaan barsiifamanii fi dhuunfaan illee baratan akka jiran odeeffanne. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hanga ammaatti namoota 60,000 ta'an sagantaa garagaraan barsiisee eebbisiisee jira. Teeknikaa irraa jalqabee dippiloomaadhaan barnoota kennaa turre, digriidhaan kennaa turre. Barnoota digirii lammaffaatiinis gosoota barnoota garagaraatiin kennamaati kan jiru. Amma immoo bara kanatti muummee lamaan yookiin dipaartimentii lamaan jechuunis PhD in Development Study fi Studies jedhamuu fi PhD in Management and Leadership dhaan barnoota digirii sadaffaa yookiin PhD jalqabneerra. As keessattis barattoota naannoo 13ti muummeewwan lamaan kanaan kan barnoota hordofuu irratti argamnu. Egaa carraa guddaadha kun barattoota masaas yoo ilaallu kompoozishinii barattootas yoo ilaallu as keessatti barsiisonni barsiisan kan barnoota isaanii akka fooyyeffataniif carraan kennameef jira. Dabalataanis dhaabbileewwan garaagaraa kan mootummaas haa ta'u kan miti mootummaas garaagaraa kan keessatti hirmaatanidha. Namoonni sagantaa qabnu irratti sagantaa torbee hangalgalaa
namni minimum requirement guutu kaffalee nu biratti barachuu danda'a barachaas jira maastarsiis akkasuma barataan reegulaarii keenya garuu hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaati godinarraa aanaarraa naannoorraa barattoota sadarkaa digirii jalqabaattis barattoota maastarsii akkasuma naannoo 70 reegulaar kan mootummaan ergatu jechuudha. Wiikendiitiin garuu barattoota maastarsii naannoo 1,400 gahan qabna jechuudha. Eenyuyyuu barachuu danda'a garuu sana sarbee amma gaggeessineen harki 95 hojjetaa mootummaati jechuudha. Hanga barbaadame waan hunda fixateera jechuu baannus naannoo kana keessatti hojii guddaadha kan hojjechaa jiru. Hojii qorannoo fi qo'annoo adda addaati kan gaggeeffamaa jiru. Barnootan sadarkaa dippiloomatii jalqabee amma PhD hanga kennuutti gahameeti jira. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yuunivarsiitota biyya keessaa fi alaa waliin hariiroo uumuun hojjetaa jira. Kun immoo qabeenya Oromiyaan qabdu addunyaatti beeksisuuf tarkaanfii guddaadha. Barumsa seeraa digirii lammaffaa yookaan LLM barachaatiin hin jirra. Yuunivarsiitiin Oromiyaatii fi Yuunivarsiitiin Amsterdam Free Yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan sagantaa kana mana murtii waliigalaa fi mana murtii waliigala Oromiyaa fi biiroo abbaa alangaa waliigalaa wajjin ta'aniitiin bilisaan nu barsiisaatiin kan jiranidha. Carraa barnootaa manni murtii waliigalaa Oromiyaa dandeettii raawwachiisummaa abbootii seeraa fi manneen murtii cimsuudhaa fi qopheesse keessatti sagantaa barnoota digirii lammaffaa jechuudha. Yuunivarsiitii Amsterdaamii fi Oromiyaa State Yuunivarsiitii waliin ta'uudhaan qopheessan irratti hirmaachuudhaaf bakka kana kan jirru. Barnoota hojii wal qabatee fakkeenyaaf akkuma amma agartan kana Yuunivarsiitii Amsterdam biyya Neezerlaand jiru wajjin wal ta'iinsan keessattuu dandeettii raawwachiisummaa seektara haqaa keessa jiru. Sana cimsuudhaaf sadarkaa maastarsiitiin barnoonni kennamaati kan jiru. Leenjiin bal'inaan kennamaati jira. Akkasumas tajaajilli gorsaa kennamaa jira jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin kun hanga danda'ame hanga humni isaa hayyame ergama kennameef fiixan bahachaa jira jechuun hin danda'ama. Trinity Western University wajjin hariiroo uumnee jirra. Hariiroon isaa profeesaroota achii dhuftuun barattoota asitti barsiisnee maastarsiidhaan baratanii gaafa kaan immoo carraa hojii biyya Kanaadaatti illee haala ittiin argatan yeroo gabaabaatti jalqabuuf deemaa jira. Waliigaltee waan hundaa xumurree gara barnootaatti seenuudhaaf qophii irra jirra. Maqaa kanaan gammannee mataa'uu qabna jechuutu hin ta'in akkuma maqaa isaa immoo ammuma uummanni Oromoo gahu location advantage keenya fayyadamne Itoophiyaa keessatti Horn Afrikaa irratti addunyaa irratti influential taane aloota irraa gara alootaatti asxaa kana dabarsuu danda'utu nurra jira jechuudha. So maqaa isaatti nuti baay'ee irratti hin fayyadamne malee maqaan kun mataan isaa gurgurachuu kan dandeenyudha. Saba keenya ittiin uummata keenya ittiin beeksisna, naannoo keenya ittiin beeksisna. Akkuma naannoon ergama mataa isaa qabatee socho'u immoo Afrikaa keessatti illee influential taana jenneeti kan hojjechaa jirru. Beekumsi kuufama muuxannoo adeemsa yeroo keessa argamudha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa sadarkaa amma irra jiru kanarra gahuuf adeemsa yeroo dheeraa keessa muuxannoo horateera. Hanqinoota adeemsa keessa mudataniif fala kennaa har'a yuunivarsiitii akka biyyaatti dorgomaa ta'uu danda'eera. Leenjii gorsaa fi qorannoo dhimmoota garaagaraa irratti kennuuf yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa muuxannoo yeroo dheeraa qaba. Dhaabbilee mootummaas ta'ee miti mootummaa kamiyyuu waliin dhimmoota rakkoo hawaas dinagdee biyyaa furuu danda'an irratti hojjechuuf humna beekumsaa fi dandeettii qabutti gargaaramuun hojjechuuf qophiidha. Oromiyaa State Yuunivarsiitiin maqaan isaayyuu maqaa baay'ee kooyin gochuu qabnudha, maqaa kabajuu qabnudha. Nuti amma humna keenyaatti yuunivarsiitii kana maqaa isaa tolchuuf baay'ee socho'aa jirra. Mootummaanis baay'ee nu hordofaaf kallattii nu kennaa jira, baay'ee boordiin sirriitti nu deeggara. Amma kallattii haala amma nuti dubbannu kanaan garuu sektarri hedduun hin galleefi jechuudha. Fayyadamuu irratti sektaroonni baay'ee nu amananii leenjiitiin dhufaan hojjetan akkuma sila kaase qorannootiin dhufaan hojjetanii bu'aa gurguddaa argachaa jiran warri gorsa keenya gaafatan warri ka'umsa isaaniitiin kaarkulamii leenjii gaggabaabaa akka qopheessinuu fi nu gaafatanii dhufaan hojjechaa jiran hedduutu jiru. Garuu ammas kan hafan hedduun isaanii immoo dhimma leenjii dhimma capacity building kana akkuma gabaasaaf akka tolu duwwaatti warri ilaalaa jiran jiru jechuudha. So sababa kanaan dhaamsa dabarsuu kan hin barbaadu yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii keenya mee walumaan taane siviil sarvaantii keenya irratti wal gargaarree leenjisnee dhufanii isaanis itti fayyadamanii as immoo baatuu jechuun immoo bakka bashannanaati
asii Haroon Dambal jira. Hojjetaan isaaniillee Adaamaa duwwaa fi Bishooftuu duwwaa ta'urra gara kanatti bahee biyya ilaalee yuunivarsiitii isaa keessattis leenji'ee akka deebi'u sektoroota keenya hedduuf isaaniif dhaamsa dabarfachuun barbaada. OBN illee baay'ee galatoomaa jechuu barbaada.